Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoya ashama arkafude kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa media kanneen sagantaa tamsaasa kallachii hordofaa jirtaniif warroonni viidiyoo kana argitan share gochuudhaan like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Walumaa galatti ijoollee Oromoodhaa kanneen fayyadamtoota social media ta'anii social media fayyadamaa jirtan keessaa yeroo ammaa kanatti gara Facebookaatiin namni social media fayyadamuu dhiiseera. Oolmaa Oromoo fi Oromiyaa irraanfatee jira. Dhimmoota ajandaa guyyaa guyyaan uummachuun garaagarummaa Oromoo fi Oromiyaa jidduutti uumuun ajandaalee gurguddaa social media irratti beekamtii gurguddaa yeroo ammaatti nama horaa jiran keessaas tokkodha. Tarii beekamtiin akkasii sun yeroodhaaf nama biratti dhageettii argachuu dandeessanii nama biratti beekamtii adda addaa argachuu dandeessanii garuu beekamtiin karaa adda baatiin dhufte gaaf tokko namarraa waan fudhatamuu maltuuf waan fudhatamuu dandeessuuf namoonni garaagarummaa Oromoo jidduutti uumuudhaan beekamtii horachuuf deemtan namoonni kallattii adda addaatiin wal xiqqeessuudhaan namummaa keessaa wal baasuudhaan haalota adda addaatiin walirra duula geggeessuun deemtan dhaabbadhaa of ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Nuti dhaloota qubeeti eeyyan dhaloota qubeeti kan sammuu keenyatti himuu danda'u qabna. Akkuma argaa jirtan yaada ilmaan Oromoodhaaf rakkoon Oromoo biyya keessaa isin taadagamu jedhu kallattii adda addaatiin social media irratti darbaa jira. Keessaa Shawaa Kibbaa uummanni keenya rakkoo jabduu keessa jiraachuu isaa guyyaa kaleessaa marsaa hawaasummaa gara social media Facebook irratti namoonni kallattii adda addaatiin social media Facebook hordofaa jirtan irra hedduun dargaggeessaa ni beekna, irra hedduun shamarranii ni beekna. Yeroo ammaa kanatti TikTok irratti gallee jirra. Social media Facebook irraanfannee jira. Hawaasni biyyaa immoo dhimma kan ittiin ba'aa jiru hedduun isaa Facebook. Walumaa galatti rakkoon uummata keenya Shawaa Kibbaa keessatti guyyaa kaleessaa hawaasni haala addaatiin ibsatee jira. Manguddoon, abbootiin amantaa, haadholeen siinqee, ijoolleen daa'imni, loon, beellanni kan keessatti hiriira fudhate yookaan mootu qooda keessatti fudhate uumee kaleessa Oromoo irraa dhagayaa turretti akka seenaatti wanti dhageenye yoo jiraate bara rakkoon ammaatti bara balaan hongee uumamaa heddummaatti balaan roobni hammaatti keessatti Oromoon gabbayeetiin waaqa isaa akkaataatti kadhatu qaba ture. Waan san waggoota hedduun duratti dhagayaa turre akka soosamaatti akka foolaatti waan darbaa dhufee jira. Danqaa siyaasaa biyya keessatti uumameerraa yookaan obboleewwan Oromoo jidduutti uumameerraa yeroo ammaa kanatti uummanni keenya kibba Shawaadhaa guyyaa kaleessa rakkoo amma hin jedhamne keessa jiraachuu isaa garsiifachaa ture mul'ifachaa ture keessaayyuu sangaa camadeetiin ijoollee xixinnoo irratti waa kaa'uudhaan haala gadda isaan itti mul'ifachaa turan waan hedduu namatti dhaga'ama. Fayyadamtoonni social media hedduun isaanii parsantiin guddaan quban qabanii parsantiin guddaan rakkoo biyya keessaa irraanfatanii jiranii akkaataa itti feemasummaa yookaan mootu beekamtii feemasummaa wanti jedhamu kunis hedduu isaa yeroo ammaa kanatti akka wardiitti fayyadamaa jirra. Beekamtii horachuudhaaf dhamaatii gurguddaa geggeessan malee dhimma biyyaa isaanii irraanfatanii jiranii dhimma walooma isaanii irraanfatanii jiranii garaagarummaa wantoota uuman irratti xiyyeeffatanii jiran ajandaa akkamiin firadheetiin har'aan tana namni agaraan daawwata ajandaa akkamii kalaqadheetiin har'aan tana Oromoon na jala dhaabbatanii filoorsii naagatan kan jedhu irratti gallee jirra jechaadha. Sammuun keenya torchi taanee jirra jechaadha. Kanaaf wanti guyyaa kaleessaa keessaa yookiin kibba Oromiyaa Shawaa keessa jechaadha. Naannoo Shawaa Kibbaatti, Shawaa Kaabaatti, dhiya Shawaatti, iddoolee adda addaatti abbootiin amantaa, haadholee siinqee, ijoolleen xixinnoo beelladan bineensota beellada ta'an jechaadha. Qabataniitiin daandii irratti yeroo deeman suuraaleen sun social media irratti wal harkaa fuudhamee deddeemaa jira. Hawa gamta akka hawaasni keenya danqaa siyaasaatiin wal qabachuudhaan dhimma nageenyaa rakkoo gurguddaa keessa jiraachuu agarsiisa. San qofaa miti yeroo ammaa kanatti fakkeenya yoo furanne kaaba Itoophiyaa warra Tigraay yoo furanne armaan dura lola gurguddaa keessa turanii jiranii lola san keessatti lubbuun hedduun badee jira, qabeenyi hedduun manca'ee jira, dinagdeen hedduun badee jira, lubbuun namoota hedduu badee jira. Gamaa fi gamanaayis rakkoon gurguddaan dhufee jira jechaadha. Xumura irratti walii galanii furmaata fidanii har'aan tana ayyaana isaanii kan waggaa ashandaa fayyadamu kabajachaa jiran jechaadha. Miirri gammachuus jira, miirri gaddaas jira. Namoota kaleessa ayyaana waliin kabajachaa jirtu kalee dhabanii jiranii. Wantoonni adda addaa kan yaadatan ni jira. Garuu nageenyi dhufuurraa ashandaa isaanii seeraan kabajatanii jiran jechaadha.
hawaasni shawaa kibbaa obbolewwan Oromoodhaa manguddoonni keenya abbootiin keenya guyyaa kaleessaa suuraan isaan sooshaal miidiyaa irratti fidan sun suuraa baay'ee namatti dhaga'ama. Suuraa jaarraa kana keessatti baay'ee ulfaataa ta'e sangaa camadaniitiin jiraachuu hin dandeenye yaa waaqa nuufillee yoon taane beellada kanaaf nageenya nuu buuse jechuudhaan waaqa isaanii kadhachaa turan jecha. Yaa waaqa ijoollee xixinnoo tanaaf jedhiiti nuu dhiisi nageenya nuu buuse jechaa turan jecha. Kun nutti dhaga'amuu qaba jechaadha akka dhalootaatti. Nutti dhaga'amuu qaba. Ilkaan 32 baafne yeroo kolfin osoo hin taane yeroo Oromootti qoqqoodno osoo hin taane yeroo Oromoon itti wal qeexo osoo hin taane yeroo Oromoon mandaratti itti wal galchitu osoo hin taane yeroo ijoolleen Oromoodhaa dhaloonni barate jedhamu filoorsi itti barbaadan osoo hin taane yeroo ajandaa itti uummannu osoo hin taane yeroo dhimmoonni akkasii sun nu yaachisan ta'uu qaba ture jechaadha. Dhimmoonni biyyummaadhaa waan hunda dursiti waan taateef nageenyi waan hunda dursa waan taateef dalagattee biyya keetitti jiraachuudhaaf nageenya dursa waan taateef dhimmi nageenyaa kun nutti dhaga'ame paartii siyaasaatiin wal qoqqoodoo osoo hin taane akka Oromootti akka biyya Oromiyaatti walii yaannee walii firoomnee walii abboomne namuu akka amantaatti atlist yoo waan biraa gochuu hin dandeenye illee taate akka amantaa keenyaatti gadda kenne yoo agarsiifannee jenne waan gaariidha kan jedhu sooshaal miidiyaa irratti hawaasni isaanii ergaa dabarfatanii jiranii. Kanaaf namoonni viidiyoo kana argitan biyya keenyaaf hawaasa keenya guyyaa kaleessaa haala onnee nama cabsuun haala baay'ee nama gaddisiisuun suuraalee sooshaal miidiyaa irra deemaa jiran san namoonni argitan dhugaa dubbachuuf baay'ee dhukkubbii nama fidachaa. Viidiyoolee hedduun argeen jira. Shawaa kibbaarraa ijoolleen adda addaa sheer walii gochuudhaan mul'isaa jiran suuraalee adda addaa jechaadha. Baay'ee waan nama dhagahamu jechaadha. Kanatti nu dhukkubsuu danda'u qaba jechaadha. Garaagarummaa keenya bal'isuu caalaa rakkoo keenya waliin furachuudha irratti haa xiyyeeffannu isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadha.